hojjannee agarsiifna malee kanatti ajenne dhaqii du'i namaan hin jennu. Ilma eenyutu gadu? Intala eenyutu gadu? There is no way. Ani ila hirmii baafadha akka nama jedhetti. Ani amma booda jiruuti jas Oromiyaa keessatti uummata Oromoo wajjini malee amma booda biyya alaa taa'ee ilmaan Oromoo ibiddatti nafu. Ibidda barbaachisnaan dhaqeetii wajjin qaqqaamadha malee kanaafuu kana isin irraa muradhuu dhiifadhaa isin jechuu barbaada. Oromiyaa keessatti baraarra eenyutu ajjeesee maaltu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuutti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaadan isinitti muufas hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti muufas jira. Wanni ta'aa jiru sheem. Sadarkaa hoggansatti hoggansi biyya sana hogganaa jiru kanuma isinummaan harka wal dhooftanii ol baaftanii bara. Of sobuun wal sobuun hin barbaachisu. Waggaa 2018tti gaafa mormu san afaan na qabdanii ni hinaaftee ni bololte jettanii warra ol baaftan ilmuma keessan isin irraa dhalateedha. Hoggansi gama lachuu waraana Oromiyaa keessatti godhamu gara tokkoon marra tokkoon gara kaaniin Abiyyiitu hoggana. Inni darboota Oromoos. Tiraajedii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Salphina Oromoo keessatti gadeemaa jiru salphina. Sadarkaa hoggansatti Oromoodha. Gadi bu'aa lola kana keessatti humna sadiitu hirmaata mootummaarra. Milishaa gandaa, poolisii Oromiyaa fi humna federaalaati. Milishaan gandaatii fi poolisiin Oromiyaa umaa jiru nama fixaa jiru Oromoodha. Dubar keessa jiraanna. Painful ijoolleen nuti hoggannee qabsoo keessa turte gara lamatti baatetti wal fixaa jirti. Shawaa lixaa keessa hodhayte, shawaa kaabaa keessa hodhayte, wallaga keessa hodhayte, gujii keessa hodhayte kan dhumaa jiru harki 95 ilmaan keessan obbolaa keessan. This is fact. Kuni salphina qaanyiidha. Sablammiin biyya sanii gaafa Oromoon sirna dulaasan jijjiiree aangootti dhufu faayinalii haara galfannaa faayinalii walqixxummaa argannaa jee abdataa ture. Nuyi garuu biyyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif nagaa buusuu dadhabnetti wal jidduu nagaa buusuu dadhabne. I can theorize. Theorii keessa dhaqee sirna mootummaa Itoophiyaa akkas akka warra kaanii odeessuu dandeenya. It's not true. It's not true. Warruma nuti harka dhoofnee fi ol baafnedha. Kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru. By the way sadarkaa mootummaa fi humna waboo bira darbeera yeroo ammatti. Revenge killing. Haaloo ol bahuun duriyyee magaalaa keessa wal gurmeessee nama fixuun. Eenyu Oromiyaa keessa nama fixaa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofaan wal fixaa jiru bara. Kan gama lachuu fakkeessee har'a fakkeenya waan wallagga ta'e kana waraana bilisummaa Oromoo anaa miti kan godheedha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromootu godheedha. Faaktii isaatu sadarkaa ittiin beeynetti humni sadarkaa anarkiin biyya keenya keessatti baay'achuurraa akka ka'een qabatamatti abalutu ajjeesee. Jarmanitti bakka tokkotti jeen ture. Oromiyaa keessatti bara har'a eenyutu ajjeesee maaltu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuutti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaadan isinitti muufas hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti muufas jira. Wanni ta'aa jiru sheem. Warri aangoorra jirtu qabsoo dhiigan dhuftee Oromoon amma aangoorra baheera Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyaatiin qabsoo Oromootti butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. At the end we are entering an endless cycle of violence. Isinitti himan. Keessattuu sheerii guddaa kan qabu mootummaadha itti hoggansa biyyaa kan argaa qabu mootummaadha lola dhaabuu qaba. Lolli kun dhaabachuu baannaan Siiriyaa taati Itoophiyaan worse than Syria. Ani dubbachuu illee barbaanne ture. Kan inni amma dura dubbadhee kun nan gaabba. Waan biyya sanitti farri isatti fakkaata. Garuu erga dubbadhu jettanii nan dubbadha. Civil war zabana kana waraansi biyya zabana kana kan injifatu wal injifatamu son taane ka addaan ciccitaa. Mootummaan kun hubatuu qaba. Har'a kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. Lolli kun itti fufnaan waggaa 4-5 booda kaarra 4 turan kun 40 ta'uu danda'u biyya san keessatti. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Syria di Yamanitti, Libya di har'a eenyu lola eenyu araarama sadarkaan danda'amne irra geenya. Sababa isaa bal'inaan amma dura ibseera. Kanaaf kana hoggaan jedhu political correctness
hin barbaachisu wanna biratti kanarraa hin deemaa jechuudha. Gaafiin dhimma walabummaatiin ol qabatee dhufe gaafa qabsoon tun eegalturraa ka'e wanni kun 60mootumarraa 70mootarraa ka'e. Fakkeenya warri Finfinnee tures warri Adan tures booda Somaaliyaattis Jibuutittis gaafiin kun ka'aa ture. Gaafiin Oromoodhaaf kan baasu haqa isaa kan galfachuu danda'u biyya walabaa Oromiyaa jedhamtu yoo ijaarrate immoo biyyuma Itoophiyaa san keessatti walqixxummaa sabaa sablammootaa yoo fide ka jedhu it is as old as the struggle itself. Karaa lachuu irrattuu warri wareegame gootota Oromooti.